Barreen gaddaas biyya jiddaa jetta. Baraana soo biyya jiddaa jetta. Biyya jiddaa kana maal fiduufi? Arraba jaallattee na diduufi. Shamba. Dubbiin bara kanaa biyya jiddaa yoo ta'e malee hin ta'u. Maaliifin akkas jedhe seetanii? Anamma qamaateedha dhugaa dubbachuuf qamaatee cimaadha. Qamaateedha. Garuu birrii biyya keessaa kanaan qabamu natti cimeera naan. Akka biyyitti qaamaan hin beeku. Biyyi immoo kunoo caatii isa amma maalii ga'u isiniin jira akka nama dur qoraan bu'ee galuutti guutanii harkisanii fudhanii galuu harka rabbii. Rabbi isaaniif haa baasu. Ani immoo kunoo birrii 200 baadheen abbaa 200 sun eega dhufe. Isee tokko waa kadhadhee isa ta'u akka ta'etti argadhee gaafanii qaffalee isa ta'u fudhadhee deemu. Kiisii kootti beekti fakkaata caannaggaa deemisee. Kiisii koo 200 jiraachuu gaafa argannu maal irra hin jiru 150 malee. Maal caatii achumaa dabalee naan jedhu. Ishi maala godhu egaa maaloo adaraa rabbii jedhaati. Suusii soo rabbi namarra kaa'a. Mee maaloo adaraa numa hin qamaa. Ishee dhuma kanaan naa qabaa akkuma ta'e ta'uu waa xiqqaatu isa xiqqaatu jedheen mokkaradha. Kisaa biyyaa seenuun bujatti maal birriin bilaa maalitti qabdi naan jedhu. Wallaahi akkana jedhata maatuma ga'a arrabsa maatuma. Kan hojii isaanii rabba baasuu fi tuun akka kanatti hin kadhataaru. Tokko gaafa dhufu shufeera caatii haa ta'u shufeera makiinaa haa ta'u waan ta'e hin beeku. Mee 500 hin qabimee jedha. Laa ilaaha illallah. Ani koo konsila diimaan kun gurraacheefuu hulli na bade aadiidhaan. Nama rukutuuf humna hin qabu giidoo hin qabu. Ammaa dabalee bitachuuf birri hin qabu. Waanuma hin godhu dhabeen darachaa suukannaan koo dhaqee dargadaashin tokko achi bahee caatii dubartootaa. Isa duruu birriin 20 gaafa nagee gaafadhu isaanis hin argan fakkaata. Maali kan keenya bichaatu hin dabalin hafamoo keenya soo lakkee 150 ga'a jedhan. Maal biyyaa kan keessan kunoo dur birrii 20 isa iyyuu numatu dida isinti gorreetiin hin gaafannu warra immoo anuu dhufnaan akka jettanisis gaafan jedhuun. Lakkee abbaleessa ati diddis kan bitu jira. Ati tulumaan beekamta waanuma bittoyyoon fakkaattu. Naan jedhanii ofirraan geggeessanii. Egaa amma kunoo karaa irratti hin tuusa'aa jira. Waanan godhu dhabeen manatti galee harka duwwaa. Qaallittiidhaanis walillolee suusiidha.